Akkam jirtu nagaa maatii daawwattoota YouTube kiyya jaalalli waaqayyoof araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atuun isiniin jira. Har'a immoo barumsa obboleessa keenya Lestiyyuu jedhamu qorannoo naannoo jaarraa 19ffaa keessa gaggeeffame biyya Ameerikaatti magaalaa Niiwuorkii keessatti ture tokko qabatee nu dhufe. Mee isa wajjin dhaggeeffanna jechuudha. Kanaafuu jalqaba namoota maatii YouTube kana hin ta'in immoo subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. በህይወት ዘመናችሁ ሁሉ የሚጠቅማችሁን አንድ ጥናት ላሳያችሁ። ይሄ ጥናት በ1990 ላይ የተጠና ጥናት ሲሆን በሁለት በ17ኛው ክፍለ ዘመን በኖሩ ሰዎች መካከል የተጠና ጥናት ነው። ታዲያ የመጀመሪያው ሰውዬ ማክስ ጁክስ ሲባል ማክስ በ17ኛው ዓመት ክፍለ ዘመን በኒውዮርክ ጎዳናዎች ውስጥ ይኖር የነበረ ሰው ነው። ታዲያ ይሄ ሰው ኤቲዝም ወይም አምላክ የለም ብሎ የሚያምን ሲሆን ያገባትም ሚስት በጥንቆላ ኦከልት የሆነ ስራ ውስጥ የተጠመደችን ሴት ነበረች። ሌላኛው ደግሞ አቻ የሆነው በማክስ ዘመን የኖረው ከ1703 እስከ 1758 የኖረው ጆናታን ኤድዋርድስ ይባላል። ጆናታን ኤድዋርድስ በጣም እግዚአብሔርን የሚፈራ አገልጋይ የነበረ ቤተሰቡን ዕለት ዕለት የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስተምር በጸሎት የበረቱ ቤተ ክርስቲያን ላይ የተጠመዱ ቤተሰቦች ነበሩ። ባጭሩ ፊሪንግ ጋር እግዚአብሔርን በመፍራት ቤተሰቡን የሚያስተዳድር ሰው ነበር። ታዲያ በእነዚህ ሰዎች ውስጥ እነዚህ ጥናት የሚያጠኑት ሰዎች ለ1400 የዘር ሐረጋቸውን ትውልዳቸውን ቁጭ ብለው አጠኑ። በጣም የሚገርመው እዚህ ጋር ነው። በማክስ ጁክስ ቤተሰብ ውስጥ በሚያስገርም ሁኔታ በ1400 ማልጀሩ ቤታ ቆረኖን ኩኒ ቆረኖ በረቁ ሰከል ተሞተ ጌሳ ሂደዳሎታ አረቲ ገገፈም ቆረኖ ሂደዳሎታ ነማላማ አረቲ ገገፈሜዳ hidda dhaloota nama lamaan kunniin keessatti namoota lamaan kunniin Max Jukes nama jedhamuu fi nama Jonathan Edward jedhamu namoota biyya Ameerikaa magaalaa Niiwuork keessa jiraatanii irratti qorannoo gaggeeffamaa turedha jechuudha. Qorannoon kunniin kan inni gaggeeffame hidda dhaloota isaanii dudduubatti deebi'ame hidda dhaloota lakkoofsaan gaafa dudduubatti deebi'ame naannoo hidda dhaloota 1400 dudduubatti deebi'ame qorannoo gaggeeffameera jechuudha. Namooti lamaan kunniin garaagarummaa gidduu isaanii jira. Garaagarummaan gidduu isaanii jiru. Inni tokko waaqayyoon hin jiru nama jedhudha jechuudha. Max Jukes namni Max Jukes jedhamu kun nama bara 17 keessa jiraate kunini nama waaqayyoon hin jiru. Waaqayyoon hin amanan akkasumas immoo maatiin isaanii waaqota tolfamoo kan waaqessan ta'uu danda'u. Keessattuu haati isaa waaqa tolfamtuu kan waaqessitu jedha jechuudha. Obboleessi keenya qorannoo isa dubbise sana keessattidha jechuudha. Garuu Jonathan Edward kuni nama waaqayyoon sodaatu nama akkasumas immoo tajaajila waldaa turedha. Nama hoolota waaqayyoo nyaachisuudha akka ta'e qorannoo kuni namoota akkasii lamaan irrattidha kan gaggeeffame jedha jechuudha. Qorannoon kun immoo dudduubatti hidda dhaloota 1400 dudduubatti deebi'amee qoratame jedha jechuudha. Qorannoon kun jechuudha. Wal wajjin haa ilaallume. Kanaafuu bu'aa guddaa achirraa argattu, barumsa guddaa argattu. Wanti isin jijjiiruutu keessa jira jechuudha. Keessattuu viidiyoo kana immoo guutummaa isaa daawwachuu keessan hin irraanfatina viidiyoo kanaa fi gabajaan inni isin affeeraa mee wajjin caqasnume. መቶ የዘር ማንዘሩ ወይም ቤተሰቦቹ ሲጠኑ እንደዚህ አይነት ነገር ተከሰተ። በማክስ ቤተሰቦች ውስጥ ከ310 በላይ ሰዎች ስራ አጥ የነበሩ ያለ ጊዜ የሞቱ ሰዎች ናቸው። እንደገና 130 የሚሆኑት ታስረዋል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 7ቱ ነፍስ የመግደል ወንጀል ውስጥ ነበሩ። 130ዎቹም ቢሆኑ አቨሬጅ በአማካይ 13 ዓመት ያክል የእስር ጊዜ ያሳለፉ ናቸው። በራሱ የዘር ሐረግ ውስጥ ከ600 በላዩ ደግሞ ድራግ ተጠቃሚዎች ወይ አደንዛዥ እጽ ወይ አልኮሊስቶች ነበሩ። 60 የሚሆኑ ሌቦች ነበሩ። 190ዎቹ ደግሞ ሴቶች ሴተኛ አዳሪዎች ነበሩ። ከአንድ ሰው ቤተሰብ 1400 የዘር ሐረግ ተጠንቶ ማለት ነው። የሚገርመው 20 ብቻ ነጋዴዎች ነበሩ ከዛ ቤተሰብ ውስጥ የወጡት። ከነዚህ 20 ነጋዴዎች ውስጥ 10ሩ ማረሚያ ቤት ወይም እስር ቤት ውስጥ ነው ንግድን የተማሩት። በተቃራኒው ደግሞ baay'ee nama ajaa'iba jechuudha.
Maal jedha jechuudha qorannoon kun maatii warra juuksii warra maaks juuksii gaafa dudduubatti dhaloota 1400 deebi'amee qoratamu namichi waaqayyoon hin jiru jechuudha. Namichi waaqayyoo malee jiraatu. Maalidhaa dudduubatti deebi'amee seenaan isaa gaafa qoratamu kan isin ajaa'iba jechuudha. Namoota 300 ol. Namoota 300 ol namoota hojii dhabdummaadhaan jiraatan akkasumas immoo yeroo malee namoota du'aniitu argama qorannoo sana keessatti jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Gaafa akkasitti argamu mee ilaalaa isa nuti. Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keenyaa isa waan hundumaa ta'ee isa waan hundumaan oolchu isa waan hundumaan nu badhaadhisu isatti amanachuu dhiinnee immoo cunqursaa sammanaa jala jiraachuu yeroo malee du'u adagaa keessa lixuu maaltu fide kanaafuu dafi Yesuusitti amanadhu abaarsa du'aa jala bahe. Namoota 130 mana hidhaatti galanidha. Qorannoo sana keessatti gaafa laatan namoota 130 namni 130 immoo warra maatii maaks juks maatii dhaloota nama tokko keessa mana hidhaatti dhumu. Keessumayyuu namoonni torba ispeesifikaalii keessaatii namoota yakka ajjechaatiinidha kan mana hidhaatti galanidha. Waaw bexaam garmaan baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Kunoo laali ati immoo nama lubbuu namaa balleessuu nama waaqayyoon uume nama fakkaattii waaqayyoo isa akka keetti nama akka keetti lubbuu qabu nama akka keetti jiru kana nama akka keetti qaasitti dhaga'ama. Kun immoo humna seexanaatiin guutameeti dhaloonni isaa kuniin humna seexanaa humna abaarsa seexanaa jala jiru. Waaqayyoon hin jiru jedhanii kan waaqayyoon hin beekan kan malaa eegaa. Kanaafuu immoo lubbuu namoota balleessu jechuudha. Kanaafuu ilaalaa kan namoota lubbuu namaa balleessuuf namoota lubbuu namaa har'a immoo dhiiga namoota baay'ee dhangalaasuuf har'a immoo lubbuu baay'ee maatii baay'ee dura ijoollee ajjeesuu abbaarraa ajjeesuu haadharraa ajjeesuu kun immoo humna seexanaati. Yesuusitti amani gara Yesuusitti kottu wangeelatti amani wangeela fudhadhu irraa bilisa ba'i. Seenaa kee ilaali sirriitti dudduuba deebi'i. Maal fakkaata? Eessa jirta? Waaqayyoodhaan hin beektamoo hin beektu ati? Har'ayyuu warroota akkasiidha jechuudha. Biyya irratti dhiibbaa kan fidan jechuudha. Saba irratti dhaloota irratti hirmijaa hin barbaachisne kan fudhatan jechuudha. Waaqayyo warra hin beeknedha. Namni waaqayyo hin beeku lubbuu irratti harka isaa ol hin kaasu. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 10 maal jedha? Yesuus ani tiksee gaariidha. Seexanni garuu hattuudha qalachuuf balleessuuf dhiiga isaa dhuguudhaaf dhufaadha. Kanaafuu inni dhiiga dhalootaa dhugu isa kanadha jechuudha. Isa dhaloota irratti wanjoo abaarsaa irratti hidhatee dhaloota balleessu kun jechuudha. Kanaafuu wangeelatti amani. Kanaaf seenaa maaks juuksii kana keessatti namoota akkasii turan jechuudha. Namoota lubbuu nama ajjeesan turan jechuudha. Namoonni baay'ee isaanii wanjala hojjetanii yakka hojjetanii mana hidhaatti namoota 130 mana hidhaatti galanidha jechuudha. Inni itti namoota 600 ol. Namoota 600 ol seenaa maatii isaanii keessatti namoota suusiidhaan jiraatan namoota suusiin qabaman araadaa jechuudha. Namoota addikti ta'an jechuudha. Namoota caatii qaaman namoota suusii caatii suusii sigaraa suusii ashiishaa suusii alkoolii wantoota baay'ee suusiidha. Kanaaf immoo walitti qaban namoota 600 ol warra suusii qabamanidha. Baay'ee ajaa'iba jechuudha. Inni kan biraa immoo namoota 60 ol immoo hattoota saamtota warroota nama balleessa warroota qabeenya namaa saamanidha. Lalaaliqa. Waaqayyoon hin beekan. Seenaa isaanii kun maal fakkaata? Sitti tolaa? Natti tolu natti hin fakkaatu. Nama gaddisiisa malee. Isa kana qofa miti namoota 190 ilaali namoota 190 seetanyaa adaaree wajjin namoota durbuu wajjin ciisan haadha manaa isaanii warra hin qabne halalee gaddisiisa. Isa qofa miti seenaa isaanii 1400 dudduubatti deebi'amee gaafa qoratamu nama 20 qofattu naggaadeedha. Nama 20 isayyuu namoota 20 keessaa namni kun mana hidhattiidha kan isaan baratan nigdiyyuu. Daldalayyuu kan isaan baratanii mana hidhatti galanii achitti baratanii jedha jechuudha. Seenaa baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Fayyisaan waan hundumaa osoo jiru Waaqayyo gooftaan ilma isaa osoo erge Waaqayyoon hin jiru jetteetu har'aati
isa mukaaf waaqeffattu, isa waaqa garaa gurraachaa itti yaammattu. Be careful. Waaqayyoon jira. Seenaa kee sirri galmeessisuuf waaqayyootti kottu. Gara wangeelaatti kottu. Iyyasuus Kiristoos amanii fudhadhu. Seenaa gaarii argatta. Yesuus Kiristoosin malee seenaa gaarii galmeessuu hin dandeettu. Yesuus Kiristoosin malee immoo waan gaarii hojjechuu hin dandeessu. Qajeela ta'uus hin dandeessu. Waan tokko gaarii gochuu hin dandeessu. Maaliif ati humna biraatiin hoogganamtee jirta waan ta'eef jechuudha. Humni lama akka jiru beekuu qabda. Humni seexanaa fi humni hunduma kanarra jiru immoo humni waaqayyoon jira jechuudha. Waaqayyoon beektu taanaan immoo humna seexanaa jala jirtu jechuudha. Seexanni immoo badiisaaf, balleessisaaf, hamaadha wanti isaa. Gaarii hin qabu. Kanaaf immoo akkamitti gaarii hojjechuu dandeessa waaqayyo malee hin dandeessu. Kanaafuu Yesuus Kiristoos amani. Wangeela fudhadhu. Waaqayyoon amanadhu. Dhalootaaf, sabaaf, uummataaf seenaa gaarii galmeessisi. Mee seenaa Joonataan Edwaard haa ilaallu. ጆናታን ኤድዋርድስ ቤተሰቦች ውስጥ ምን አይነት ትውልድ እንደተፈጠረ አስተውሉ። ከ300 በላይ የሚሆኑት አገልጋዮች፣ የድርጅት መሪዎች፣ አስተዳዳሪዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚመሩና አቅጣጫ የሚያሳዩ ናቸው። ከ100 በላይ ፕሮፌሰሮች፣ 100 ጠበቆች፣ 14ቱ ደግሞ በዩኒቨርሲቲና በኮሌጅ ውስጥ ፕሬዚዳንቶች የሆኑ ነበሩ። እሱ ብቻ አይደለም፣ 60 ፊዚሺያኖች፣ 30 ዳኛዎች እንዲሁም ደግሞ 3 ስቴት ገቨርነሮች ወይም ደግሞ አንድን ከተማ የሚያስተዳድሩ ሆኖ ነበር። ከዚህ ባለፈ ደግሞ በዛው በጆናታን ኤድዋርድ የዘር ሐረግ ውስጥ አንድ ምክትል ፕሬዚዳንት እንኳን ነበር። እነዚህ ሰዎች በጆናታን ኤድዋርድ በኩል እግዚአብሔርን በመፍራት ሲተዳደሩ የነበሩት ለአገር የጠቀሙ መልካም ቤተሰቦች ሲሆኑ እነዚህ ደግሞ በማክስ ጁክስ ቤተሰቦች ውስጥ የዘር ሐረግ የነበሩት ሰዎች በአሜሪካ በኒውዮርክ ከተማ ላይ ለ1.2 ሚሊዮን ዶላር ክስረት ምክንያት እንደሆኑ ጥናቱ ይናገራል። ምን ልላችሁ ሴና ጆናታን ኤድዋርድ ጋፈላልተ ማለት ስበካተራላ ባያቻ ገራገሩማ ገረን ቀበለ ነችው Joonataan Edwaard maatii isaaniis dubbatti deebi'amee gaafa qoratamu namoota 300 ol tajaajiltoota waldaa ta'uu isaanii, piroofeesaroota ta'uu isaanii. Namichi kun maal jenne turre? Nama waaqayyoon sodaatu tajaajilaa ture. Seenaa maatii isaanii gaafa ilaaltan laala. Namoota 300 ol tajaajiltoota waldaa ta'uu, tajaajiltoota waaqayyoo ta'uu, namoota 100 piroofeesaroota ta'uu. Kana qofa miti. Namoota 100 eegdota ta'uu. Namoota 14 immoo hooggantoota yuunivarsiitii fi kolleejjii ta'uu. Kana qofa miti. Namoota 60 ol doktoroota ta'uu yookiin fiizishaan hakiimota ta'uu. Kana qofa miti. Namoota 30 daanyaa yookiin immoo bulchitoota ta'uu. Bulchaa ta'uu warroota bulchitoota. Kana qofa miti. Nama 3 warroota mootummaa hoogganan. Isteet kafarnar. Isteet kafarnar immoo ni beektu jechuudha. Namoota biyya tokko hoogganan jechuudha. Biyya tokko yookiin naannoo tokko. Namoota akkasii ta'uu. Kana qofa miti. Sanyii isaa keessa tokko pirezidaantii itti aanaa pirezidaantii ta'ee tureera. Ta'ee jira jechuudha. Maatii Joonataan Edwaard keessatti. Dhaloota Joonataan Edwaard gaafa duubatti deebi'ee qoratamu nama waaqayyoon akkasitti taatu kuni nama waaqayyoon akkasitti amanatu kuni seenaa inni irraa dhufee seenaa baay'ee gaarii. Warra waaqayyoon sodaatan jechuudha. Warra waaqayyootti hirkatan jechuudha. Laa waaqayyootti hirkatu. Nama milkaa'aa taata. Sabaaf biyyaaf nama bu'aa buusu taataati. Warra Max Jukes jedhamu kun maatiin isaanii Ameerikaa Niiwuork keessatti doolaarota baay'ee namoota warra biyya kassarsanidha. Warra biyya akka kisaaraa keessa naqanidha. Lubbuu baay'ee kassarsanii birrii baay'ee doolaarii baay'ee warra balleessanidha. Inni dhuguun inni ashiishuu bakka waan baay'ee. Garuu warra Joonataan Edwaard namoota baay'ee badhaadhoo gara gooftaa Yesuus. Jaalalli waaqayyo akkasii. Waaqayyotti hirkatu. Borsabaaf, biyyaaf, dhalootaaf eebba fidi. Biyya irratti abaarsa fidda. Gaafa waaqayyoon hin amanne. Kanaafuu ilaalaa garaagarummaa akkasitu jira.
ዱዱበት ዴቢያ ሴና ከሰላላሜ ማልፈካታ ሰዎች ሲሆኑ እነዚህ ደግሞ በማክስ ጁክስ ማክስ በመንፈሳዊ ነገር በጣም የሚያላግጥና የሚቀልድ እንዲሁም ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ሰዎችን ለመቆጣጠር የተፈጠረ እንደ መቆጣጠሪያ መሳሪያ አድርጎ የሚያስብ ቤተሰብ ነበር። ታዲያ መሰረታችንን በዚህ እምነት አልባና ልቅነት እንደፈለግን የመኖር ላይ ያደረግን ሰዎች መጨረሻችን ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ። በዘር ማንዘራችን ውስጥ ለትውልድ የምናወርሰው ውርስ እነዚህ ነው። እርግማንን፣ ወንጀልን፣ መቅበዝበዝና አለጊዜ የሆነ ሞት። ለማህበረሰቡ ደግሞ የምንሰጠው ነገር ቢኖር እነዚህን ሁለት ነገሮች ነው። ሸክም እንሆናለን ማህበረሰቡ ላይ፣ ወይ ደግሞ ለማህበረሰቡ ፍራቻ እንሆንባቸዋለን። በተቃራኒው ግን መሰረታችን መታዘዝ፣ እምነት፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር፣ ጸሎት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነት ከሆነ ቤተሰባችንን በዛ የምናስተዳድር ሰዎች ከሆንን ለትውልዳችን ናፉ እንደንገኝ ማላተው ጀቱ ዘኒሙ መሰረታችን ምንድነው? ማሊ ዳመዩ ጅጅሩ ቀብናችሁ ጋሪ ወንታን እንደንገኝ ጅጅረሙ ቀባ እንደ ጋሪ ሴና ጋሪ እንተውታናን ጅጅረሙ ቀባችሁ ሰዓቲ ጋና ጀልቀቤ ሴናን ከሰም ማቃልሙ ዋቀዮ ማቃ ኢየሱስ ክርስቶስቲን ከን ጅጅረመ ሃተው እንደንገኛ ማዮቴ ዋቀዮት ከኖቲ ከን አመነዮቴ hundeen keenya gaarii miti yoo ta'e, hundeen keenya isa hamaarratti ijaarame yoo ta'e, bu'aan keenya maal ta'a borii dhalootaaf fi biyya keenyaaf. Dhaloota keenyaa fi abaarsa yeroo malee ta'a jechuudha. Kana qofa miti. Biyyaaf immoo kufuu fi sodaa ta'uudha. Mee seenaa keessa ilaala, mee eessa akka jirtu ilaalame. Garuu hundeen keenya waaqayyoof ajajamu abboommi isaa eegu waaqayyoon sodaachuudha taanaan immoo biyyaaf eebba taana, biyyaaf hiikamsa taana miti, sabaafis immoo furmaata taana, waan baay'ee taana jechuudha. የምናስተላልፈው የምንፈጥረው ተጽዕኖ በረከትን፣ መሪነትን፣ መንፈሳዊነት ይሄ በአብርሃም የዘር ሐረግ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዴት ሲተላለፍ እንደነበረ ታያላችሁ። አብርሃም እግዚአብሔርን በማመኑ አብርሃም እግዚአብሔርን በመታዘዙ አማካይነት የዘር ማንዘሮች ሁሉ ሲባረኩ፣ በነገሥታት ስፍራ ሲቀመጡ፣ ሲያስተዳድሩ፣ በድርቅ ምድር ሲዘሩ ግን ብዙ እጥፍ ሲያጭዱ ያየናቸው ናቸው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ቃየል ባለመታዘዝ በኩራት በእንቢተኝነትና ነፍስ በማጥፋት በዘር ሐረግ ውስጥ ያስተላለፈውን አደገኛ ነገር ተመልክታችኋል። በሱ ዘር ሐረግ ውስጥ ያሉ ጨካኞች፣ ነፍስን የሚያጠፉ ትዕቢተኞች ሆነው በሚያሳዝን መጨረሻ ሲቀጥል ዘር ማንዘራቸው አይተናል። ስለዚህ እግዚአብሔርን የመፍራት የጸሎትና ቤተሰቦቻችንን እንደ እግዚአብሔር ቃል የምንመግብና የምናስተዳድር ሰዎች ከሆነ ለማህበረሰብም ቢሆን መፍትሄ እንሆናለን፣ ማህበረሰብንም እንገነባለን። በስተመጨረሻ ግን እንዲህ ብያችሁ ልዝጋ። ታዲያ እኛ ምን እናደርግ? ከናፉ ማልጎቹ ቀብና አሁን በዚህ ሰዓት ይህንን ቪዲዮ ያለ ምክንያት እያያችሁ አይደለም። ምን ማድረግ አለባችሁ? አንድ ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ በገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ አትሳቱ፣ እግዚአብሔር አይዘበትበትም፣ ሰው ሁሉ የሚዘራውን ያንኑ ያጭዳል ተብሎ ተጽፏል። ምን ማለት ነው? ዛሬ የምታደርጉት ነገር፣ ዛሬ ያላችሁ አስተሳሰብ፣ ቸልተኝነትም ሆነ ብርታት፣ ክፋትም ሆነ መልካምነት ለነገ ዘር ማንዘራችሁ ድረስ የሚታጨድ ምክር እንደሆነ እንዳትረሱ። ከናፉ ማልጎቹ ቀብና ቪዲዮ kana gandaawwattanii fi waan tokko irraa akka barattanii fi waan tokko gochuu akka qabdanii fi murtii tokko akka kennattanii isin fayyada jechuudha. Kanaafu sagalee Waaqayyoo Galaatiyaa boqonnaa 6:7 Waaqayyoo kan itti gadhiisan miti hoo hin gowwoomina, namni immoo waanuma facaase hin galfatawoo. Waanuma facaaftee galfatta jedhama sagalee Waaqayyoo. Waanuma facaafattee galfatta. Kanaafuu immoo maal facaasutu jira. Gaarii yoo facaafte immoo gaarii galfatta. Nageenya yoo facaafte nageenya hammatta. Hammeenya yoo facaaste immoo hammeenyuma. Kanaafuu be careful. እዛው ልክ በጎነት፣ መልካም ነገር፣ ደግነት፣ እግዚአብሔርን መፍራት መንፈሳዊ መሰረት ላይ ካላችሁ በተመሳሳይ መልኩ መልካም ነገር እንደምታጭዱ እንዳትረሱ። ባጭሩ እንዲንበለው ዛሬ ቤተሰባችንን የምናስተዳድርበት መርህ ለዘር ማንዘራችን እንኳን ይጠቅማል።
ቤተሰቦቻችሁ በእግዚአብሔር እጅ እንዲሆኑ አሳልፋችሁ የምትሰጡ እናንተ ናችሁ። ደግሞ የራሳችሁን ዘር ማንዘር ቤተሰቦቻችሁ ሁኔታችሁን በጨለማ ክፍተት አድርጋችሁ ለሰይጣን የምታጋልጡት እናንተ ናችሁ። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 ላይ የጻድቅ መታሰቢያ በረከት ነው፣ የኃጢያን ስም ግን ይጠፋል ይላል። Sagalee Waaqayyoo kitaaba fakkeenya lakkoofsa boqonnaa 10 lakkoofsa torbarratti immoo seenaan nama qajeelaa eebbaaf maqaan nama jal'aa immoo abaarsaaf hin ta'a. Maqaan kee maqaa maaliiti? Seenaan kee seenaa akkamiiti? Seenaa eebba dhalootaaf ta'u moo seenaa abaarsa dhalootaaf ta'udha? Maqaa abaarsa dhalootaaf ta'uu baatta ati moo maqaa eebba dhalootaaf ta'uu baataa jirta? Kanaafuu akka sagalee Waaqayyootti qajeelaa ta'uu kan dandeessu Yesuus Kiristoos amanachuu qofaadhaan. Yesuusin hin fudhanne taanaanii Yesuus Kiristoositti amanu. Qajeelaa ta'e seenaa biyyaatiif, eebba dhalootaaf ta'e karaa keetiin dhaloonni eebbifamuu danda'u jechuudha. በዘመናችን ሁሉ ውስጥ ሞት የሚቀጥፋቸው አደጋ የሚያገኛቸው በክፉ ነገር የሚያዙ አመፃና ግፍን የተሞሉ የቤተሰብ ዘር ሐረጎች ናቸው። እኔና እናንተ ጋር ግን ይህ ነገር እስከዛሬ እንኳን እየተላለፈ መጥቶ ከሆነ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲቋረጥ እንጸልያለን። ደግሞ መልካም ዘርን በመዝራት ለትውልዳችን ለዘር ማንዘራችን የምናስተላልፈው ፍሬሃ እግዚአብሔር ያለበትን ልከኛ የሆነ ቤተሰብ ነው። ይህንን ግን እንዴት ማድረግ እንደምንችል ታውቃላችሁ? እለት እለት ቤተሰባችሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል መመራት ሲችል ነው እንጂ ዓለም እንዳስቀመጠችልን ተርኪ መርኬ ሲመራ አይደለም። መዝሙር 112 ላይ አንድ ክፍል ላንብብላችሁ። እንደዚህ ይላል፣ ሃሌሉያ እግዚአብሔርን የሚፈራ አሜን። እሺ ሜ ኢሰካና ዱቢ ዋቀዮ macaafa faarfannaa 112 irra jirtu wal wajjin dubbifname akkana jedha waaqayyoon jajadha namni waaqayyoon sodaatu inni abboomin isaa guddaa itti tolus haa gammadu sanyiin isaa biyya keessatti guddaa in ta'a dhaloonni warra gara qajeelotaa in eebbifama badhaadhummaa fi soorumni mana isaa keessa jira qajeelummaan isaas yeroo hundumaaf jabaatee in dhaabbata inni araara qabeessa ho'a qabeessa qajeelaas waan ta'eef warra gara qajeelotaaf ifni dukkana keessatti hin ba'aaf warra gara qajeelotaaf ifni dukkana keessatti hin ba'aaf. Namni araara argisiisuu fi namni liqeessu gaariidha. Namni jiruu isaa qajeeltotti hin geggeeffata. Inni yoom iyyuu hin mittiqu. Namni qajeelaanoo bara baraan in yaadatama. Oduu hamaa dhaga'uu hin sodaatu. Waaqayyoon waan amanatuuf karaan isaa hin shakku. Hamma warra isa cunqursan irratti wanti dhufu arge gammadutti garaan isaa cimsee amanateera. Hin sodaatu. Kanaafudha jechuudha. Inni arjummaadhaan warra dhabaniif in kenna. Qajeelummaan isaa yeroo hundumaaf jabaatee in dhaabbata. Gaanfi mataa isaa ulfinaan ol hin qabama. Namni jal'aan kana argee in aara. Namni jal'aan kana argee in aara. Ilkaan isaa walitti in qara. Ofii isaatis gadi in dhuma. Fedhii warra jal'ootaa waan tokkotti gan hin galle in ta'a. Kun dubbii Waaqayyooti. Kanaafuu seenaan kee hundeen kee kan jijjiirame haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin dhalootaaf eebba ta'e. Dhalootaaf bu'aa buusi biyyaaf furmaata ta'e biyyaaf ijaarsa ta'e qorannoo kanarraa waan baay'ee hubattaniitu isaniin jedha. Kanaafuu namoonni viidiyoon kun isin fayyade namoonni viidiyoon kun na fayyadeera jettan viidiyoo kana laayik sabiskiraayib sheer gochuu hin dagatinaan isaniin jedha. Itti aansee immoo kan biraa akkan isaniif qopheessu viidiyoo barbaaddatan immoo koomentii jalatti itti fufii jedha barreessaa na jajjabeessaa. Chaanalii kana sabiskiraayib godhaa laayik godhaa sheer waliif godhaa. Obboloota keessan ni fayyada yoo jettan immoo sheer godhaa fi chaanalii kana immoo sabiskiraayib gochuudhaan guddisaanii isiniin jedha. Eebbifamaa Waaqayyoon araara isaaf ayyaana isaa isiniif haa baay'isu.